baalli gichaa Jawhar tunuu bulchaa jirti qeerroo Finfinneedhaan. Jawhar Muhammad qeerroo akka lubbuutti isa jaalatu jidduutti ganama kana irreecharratti argameeti jira. Sooshaal miidiyaa kana dhuunfateeti jira. Akkasuma qeerroon halkan guutuu Finfinneen kan isaa ta'uu mirkaneessee halkan takkaafillee ta'uu jechuudha. Kunuu waan guddaadha. Kunuu diin akka malee boojisaati jira. Halkan takkaafillee ta'uu qeerroon Finfinnee halka tokkotti deeffatee harkatti deeffateeti dhiichisaati bula jechuudha. Halkan kanaafuu booyaati jira. Maal fakkaata kan jedhume waliin ilaalla waa'ee irreechaa kana wal qabatee jechuudha. Akkasuma ammasii qeerroon falmii garagaraa quuqaa isatti jiru akkuma yaada isaatti akkuma yaada garagaraa qabuutitti jechuudha. Yaada isaa ibsataatti jira. Haga tokkomee kanas waliin ilaalla. Ani Abdul Mobile Appiraay baga irra deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira. Jawhar Muhammad ganama kana qeerroo jidduutti argameeti. Qeerroon haala kanaan simateeti jira. Haala kanaan gammachuu guddaadhaan qeerroo jidduutti argamuun isaa qeerroon akka malee gammachuudhaan yeroo burraaqu mul'ateeti jira. Mee waliin daawwannaa. Sakuriti sagarta dini. Karaa inni irra deemu kana guututti tarii tiraafikni illee ni dhaaberatti fakkaata. Karaa inni irra deemu kana mee dhaabbaaf dura deebiseen isin agarsiisan. Eegartanii wanti tokko hin jiru jechuudha. Jawhar Muhammad malee wanti tokko hin jiru. Biizii akkasitti bakka gartee irreechaa namni miiliyoona meeqa irratti argame san itti yaadameeti akkanatti tolfame ta'a. Hedduu na gammachiisa wanti kun sakuriitii isaatiif jechuudha. Akkuma agartan kana isa malee wanti tokko hin jiru jechuudha. Fuula dura isaa hedduutu jira. Achiin fuula duratti namni tokko illee hin jiru. Kunoo haala agartan kanatti qeerroon san booda baalli gichaa jechaatiin duubaan ajjabee duubaan deema. Fuula dura nam tokko hin jiru. Eeyidoota malee jechuudha. Sakuriitii isaa malee jechuudha. Hedduu takka namatti tola. Jaalala akkasummaan namaaf qabu kana beeki ballaqaanii kan bitamu dhugaa qofaan bitama. Dhugaa qofaan qeerroo kan suusii ta'e jechuudha Jawhar. Kan suusiidhaan qabee akkas qeerroo fi qarree Oromoodha akkas maraachi kuni dhugaadha.
Jawaar kana qofaa miti kaleessa fakkeenyaa fi suuraa tokko qabateeti ka'ee ture suuraa san kalee galgalan illee isiniif maxxanseeti ture nagaya peace kan jedhu jechuudha nagaya kan jedhu salaam kan jedhu suuraa tokko qabateeti Daraartuu Tulluu waliin mul'atee ture suuraan sunis sooshaal miidiyaa kana guutuu dhuunfateeti ture yoo biyyi keenya haalli isin keessa jirtu Oromiyaan Wallagga uummanni keenya kan Wallagga maal keessa akka jiru ka yeroo ammaan tanaa xiyyeeffannaan gartee mootummaa addunyaadhaa warri gartee uummata adiidhaa gara kaabaatitti ta'uyyuu garuu irra guddaa kan miidhamaa jiru irra guddaa kan jechuu dandeenyu maaliif jennaan warri Tigraay fakkeenyaaf loltuu hagas takka isaanirraa ittisuu danda'an beelaa fi wantoota garagaraatiin haa miidhaman malee akka sadarkaa ama biyya ta'amte keessa jirti jechuudha Tigraay biyyi lamaan itti duulamee fakkeenyaaf Eertiraadhaa fi Itoophiyaadhaan itti bobba'aa beeti san hunda ofirraa itti isteetii uummata isaanii haga tokko miidhamuyyuu haga kennaa kana miidhamaa hin jiran jechuudha. Kenna ajjeefameellee nama isaaf dubbatu iyya birmannaa dhabe ka jedhan san jechuudha. Waan kana hundaafiyyuu nageenyi uummata keenyaaf akka bu'u kan jedhu bifa falmii mormii fakkaatu jechuudha. Suuraa tokko qabatee haala saniin akkasitti mul'atee ture jechuudha. Ganama kana immoo akkanatti qeerroo jidduutti argameeti mul'atee jira. Qeerroon falmii adda addaati kan dhageessifataa ture mee kanas hordofneeti waliin. Qawweedhaan bilisa baanaa. Biyya keessa jiraachuu dhabuun hedduu nama inaafsisa. Qeerroon haala kanaan dhiichisaati buleedha. Koonsartiin halkan guutuu koonsartii irreechaa jedhamee artistoota gurguddaa artistoota bebeekamoo kan biyya alaatii fi biyya keessa jiraatan dabalate jechuudha. Haala saniin itti bulan jechuudha. Qeerroon halkan guutuu Finfinnee kana kan isaa godheeti kan isaa ta'uu mul'iseeti akkasitti bulee jechuudha. Wanti kun waan guddaadha jenneeti turre kaa'am. Fakkeenyaa fi alagaan meeqa bu'aati jira. Meeshaan qophii yeroo biraati jechuudha. Waan irreechaa kanarratti ta'e yeroo biraatti qabanneeti walitti deebina. Garuu har'an tana gammachuun fakkeenyaa fi qeerroon Finfinnee irratti mul'ifatee fi haala kana faayamee fakkeenyaa fi namoonni yaada adda addaa qaban akkuma amma argitan kana kunoo qeerroon akkasitti gartee Joohar akkasitti qeerroo jidduutti qeerroo akka lubbuutti jaalson jidduutti argame akkasitti mul'achuun akkasuma qeerroon bakka adda addaa irraa dhufan qawweetu bilisa nu baasa jedhaniitiin karaa yaada isaanii akkaataa itti gartee falmatuu barbaadan fedha isaanii akkasitti ibsatuun waan garagaraati irreecha kanarratti kan jechuudha. Oromoo walitti dhufee wal argu bakki kun iddoo irreeffannaa fakkeenyaa fi warra muslimaatiin wal qabatee fakkeenyaa fi yookiin waa'ee bakka san shirkii bakka sanitti hojjetamuuti wal qabatee viidiyoo garagaraanis irratti hojjedheetiin ture jechuudha. Namni kun nama yaada adda addaa qabutu achirratti argama. Kan sagalee isaa dhageessifatu ukkaamsamee akka ta'uu dhabe kan ajjeechaan naannoo isaa keessatti qabalee isaa keessatti deemaa jiru achitti gartee ajjeechaa uummata isaa kana himatuudhaaf Oromoodhaan wal arguudhaaf tokkummaa Oromoo kana mul'isuudhaaf Oromoon maal akka ta'e Oromoon Yokoda adda addaa dubbatochitti wal argee wal baree yaada walirraa fudhatuu fi akeeka adda addaa gartee fakkeenyaaf kan qabu kana yaada wal jijjiiratuudhaaf bifa kanaan Oromoo wal arguudhaaf irra guddaa kan walitti dhufu bakka tokkummaan Oromoo itti mul'atu irreechi kan jirudha. Namoonni garaagaraa illee kanuma ibsataa turan jechuudha. Jechuun warri waaqeffatuuf dhaqulleen akkuma jirutti tahee jechuu hiyya. Kanaafuu hedduu takka namatti tolaa bakka Oromoon akkanatti waggaarraa yeroo takka akkanatti walitti dhufuun sababa kanaatiin jechuu hiyyaa beeki jechuun namni hundi waaqeffatuuf dhaqachuu kiyyaa miti sababa irreecha kanaatiin Oromoon akkanatti walitti dhufee kan quuqaan itti jirtullee kan sagalee isaa dhageessifatuu barbaadullee kallattii beeki akkanumattuyyuu namni hundi seenachuu miti beeki. Qeerroon kan dhorgamee namni kan dhorgamee mana hafuuf caala malee osoo gadi lakkifame Finfinneen sun hin fuutu namni Oromoon osoo guututti gadi lakkifame akka galaanaatti Finfinnee san kaseenu taate Finfinneen sun hin fuutu jechuudha osoo karra jalaa banamee bilisaan akkasitti gartee kaseenu taate jechuudha. Dhorgamee kallattii hundaan dhorgameeti uf duuba deebifame nama muraasa jechuudha kan seenu akkuma kaleessa illee dubbanee turre qeerroon cinaan tokko tisheertii Abiyyi uffatanii tisheertii Taayyee uffatanii haala sanii jechuudha kan isaan seenanii telefoona irratti telefoona yeroo irraa fuudhamu iskiriin seevara Abiyyiin irra kaayatanii
badhaadhina kan jedhu telefoona isaanii irratti seef godhataniiti haala akkasiisaniin tooftaa garaagaraatiin jechuun biyya san keessatti nugusa faarsiteetiin yaa waaqa nugusa akkasii nagaa na wajji nagaa na bulchite jiraata waan ta'eef haala akkasiitiin kan Finfinnee seenan jechuudha. Osoo bilisaan gartee Finfinneen kan seenamu taate maal akka ta'amu tilmaamuu nama dhibu jechuudha. Kanaafuu eda qeerroon gammachuu guddaa keessa bulee dheechisaa sagalee isaa dhageessifataa quuqaa isaatti jiru buqqaafataa Finfinnee eda qubata kan dhaabanii turan jechuudha. Kan gartee qawweetu bilisa nu baasaa jaalmarroo malee jedhus akkasitti qeerroon jaalmarroo dheechisaatti bulee akkasumatti qeerroon Oromoodhaa quuqaan garaagaraa Oromoon ajjecha bakka kanarraa haa dhaabbatu nuti hammayyuu ukkaamsa akkasii keessa nuti hammayyuu haala akkasiisan keessa jira kan jedhu sagalee isaa dhageessifataa mormii isaa dhageessifataa quuqaa isaatti jiru addunyatti himata bakka kana keessa miidiyaa addunyaa guutuutu jira jechuudha. Wanni kun waan lafaa miti waan guddaadha jechuudha. Carraa akkanaa kan argachuun waan guddaadha. Yeroo garaagaraatitti Oromoon ukkaanfame gaafa wayyaan illee jechuudha beeke ukkaanfame manatti dhorgame yeroo Oromoon yeroo miidhamee quuqaa isaa argetu gaafa wayyaan irraa kaasee hagammatti illee gaafa kanatti dhoosaa arraan tana manatti ukkaanse ayyaana sanirraa hambisuu hin danda'u ayyaana irreecha sanirraa hambisuu hin danda'u kanaan gaafa achitti wal gahee sagalee isaa dhageessifateetiin addunyatti na himataa tokkummaan isaa deebi'eeti ijaaramaa ka duraan faca'e ani fakkeenyaaf diiga jedheetiin uummata sobaa jiru sani akka hin diigamin mul'isaa kan jedhu sodaata jechuudha gaafa wayyaan irraa kaasee hagammaatti illee edallee sanuma jechuudha kan mul'ate ammantanallee sanuma kan deemaa jiru. Kan itti aanu kaa irreechi maal fakkaata kan jedhu booda walitti deebina. Ana Abdul Abduu Moobaala Abdurraahi Hanqophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.